Ergalol likaaba Itoophiyaatti eegalee turtii waggaa tokko olii keessatti ergamaan addaa USA gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman walitti bu'insa biyyattii keessatti deemaa jiru gara marii araaraatiin akka furamu ergaa Joe Biden bakkaan ga'uuf yeroo baay'ee Finfinneetti deddeebi'aa ture jira. Ergamaan addaa USA gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman kamisa boruu Itoophiyaatti imaluun dhimmoota marii nageenyaa irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin ni mari'ata jedhamee eegama. Akka gabaasaa Reuters amajjii 4,2022 baasetti ergamaan addaa USA gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman dhimma marii araaraa irratti marii taasisuuf amajjii 6,2022 magaalaa Finfinnee ni seena. Ergamni kunis qaama walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabsisuuf Ameerikaan taasisaa jirtudha jedhame. Dabaluunis walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa fi kaaba Itoophiyaatti hooggantoota naannoo Tigraay gidduutti uumame Afrikaa keessatti dhiiga olaanaa dhangalaasuun waggaa tokko itti fufee jiru. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman kan ajjeese yeroo ta'u kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman qeerraa buqqisee jira. Kanaaf bulchiinsi Joe Biden walitti bu'iinsi biyyattii keessatti deemaa jiru gara mariitiin akka furamu, dhiittaa fi sarbamni mirgoota namoomaa akka dhaabbatu, gargaarsi namoomaa qaamota gargaarsa barbaadaniif danqaa tokko malee akka dhaqqabu irra deddeebiin gaafachaa ture jira. Ergamaan addaa USA gaanfa Afrikaa Ambaasaddar Jeffrey Feltman itti fufa qaama Waashingtan nageenya biyyattii keessatti buusuuf tattaafachaa jirtu ta'uun amajjii 6,2022 Finfinnee seenuuf akka jiru waajjira ministeera dhimma alaa Ameerikaa wabeeffachuun Reuters gabaasee jira. Lola kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif itti fufee gaggeeffamaa jiru ji'a dabre keessa humnoonni Tigraay kan mootummaa federaalaa walii lola gaggeessuun humnoonni isaanii naannolee Amaaraa fi Affaar keessa bakkoota baay'ee qabatanii turan gadi dhiisuun gara naannoo Tigraay deebi'uun ni yaadatama. Kana irratti torbee dabre dubbii himaan waajjira ministeera alaa Ameerikaa Ned Price humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'uun gara naannoo Tigraay deebi'uu dinqisiifatanii kun ammoo gareeleen lamaanuu mariif akka qopheessan carraa laataa jee. Garuu haleellaan qilleensa Tigraay haleelaa jiru itti fufee jiraachuun namoota baay'ee ajjeesaa kan jiru yeroo ta'u gargaarsi namoomaatis walakkeessa muddeerraa eegalee addaan citu hooggantoonni gargaarsa namoomaa dhaabbata UN muddee 30 ibsaniiti jiran. Gaagama siyaasaa Itoophiyaa mudate kana furuuf Ambaasaddar Feltman gara Itoophiyaa deddeebi'aa kan ture yeroo ta'u gareelee lola gaggeessaa jiran jidduutti wanni qabatamaan hojjetee mul'anne. Sababa lola kaaba Itoophiyaa deemaa tureen sarbamiinsi mirgoota namoomaa dhaqqabaa ture wal qabatee ji'a sadaasaa dabre bulchiinsi Joe Biden Itoophiyaa sagantaa daldala qaraxa alaa Ameerikaan biyyoota Afrikaatiif uumte AGOA keessaa haqee jira. Kana malees waraana kaaba biyyattii keessatti kan hirmaatan loltoota Eertiraatiin wal qabatee ji'a sadaasaa keessa bulchiinsi Joe Biden qondaaltota waraana Eertiraa kanneen teessoon isaanii Eertiraa ta'anii fi namoota biraa irratti